Kun sagalee erbuuti. Kun sagalee erbuuti. Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii sagalee erbuuti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, qophii sagalee erbuu har'aa keessatti dhimma dhaabbilee siyaasaa Oromoo waliif mallatteessan jedhamuu fi yaada uummataa akkasumas marii jaalsaamiyaa waliin gaggeessine kutaa lammaffaa fi kan xumura irratti ammoo irreecha irratti dhaamsa waliif dhaamnu qabnaa yookaan gurraan isin geenyu qabnaa hanga xumuraatti nu faana turaa jecha qophii jalqabaatti isin ceesisaa. Waraanni bilisummaa Oromoo abdii uummataa ta'uusaa guyyuu mirkaneessaa jira. Woboon kibbaa giddugalaa dhihaa fi bahaa kan torban lamatti badu akka hin taane mirkaneessee jira. Warra kana jedheefiyyuu mataa dhukkubbii ta'eera. Waggaa haaraatti sochiin mangaa ni hafa jedhee Ashaagireen kan dubbate eenyuuf akka ta'e qalbiitii qabna. Dubbiin arraba yoom taate hojiidhaan kan taatu dhiibdee dhufaa jirti. Pireezidantii Oromiyaa Abiyyiin masaraa mootummaatti leenjifamee muudame irreecha irratti waan biraa hin qabatiinaan sun alaabaa qofa osoo hin taane uummati miiliyoonaan dhufu suuraa woboo, marroo, gollichoo, sanyii fi bobbaasiin uffatee dhufe deeggarsa qaban gaazexeessitootaa fi dippiloomaatota alaa dhufaniif mul'isu jedhanii shakkii qabanirraa waa hundaa itti qabanii dhawwuu barbaadan. Garuu uummata muratee alaabaa qofa osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo mootummaan sadarkaa tokkoffaatti dura dhaabbachaa jiru kan keenya jedhee fuullee itti himaa jira. Bakka itti irreeffatan kan aanga'oota, hoggantootaa fi keessummootaa alaa dhufanii fi kan uummataa jedhanii adda baasanii jiran. Oppiidiyoon woboo yookaan qeerroo fi qarree dhaaba jettee shira abbaa fedheen xaxxu kanuma ittiin baddu taati malee kan hammeenya itti yaaddu sun kan badu akka hin taane hojii mirkaneessarraa. Keemikaallis waraanni 100,000 olis basaasni 10,000 meeshaaleen waraanaa gurguddaas saatalaayitiinis teeknoloojiin hammayyaa adda addaas gorsummaa warra faranjiis maallaqaanis dhaloota woboo fi qeerroo fi qarree gonkumaa dura dhaabbachuu hin dandeenye. Hamma geenyu waan hin beekneef hojjaa isheen nama safarti. Hanga jabaannu waan hin beekneef warra maallaqaan laafateen nu madaaltee jetti ijoolleen jajjabee biyyaa. Guyyaan isaa dhiibee dhufnaan wanni hafu hin jiru.
Yeroos bosona keessaa nu hin eegin masaraa kee keessaas ta'uu danda'a jetti jajjabeen Oromoo. Sodaatiin gabroonfataa diinaa sodaatiin hundeeffa buqqifnu sodaatiin itti fuufii falmadhu sodaatiin akka irraan deebine sodaatiin gumaanuma baasa sodaatiin qeerroo tokkottame sodaatiin dhaabsa Oromummaa sodaatiin iyyaa dabarfame sodaatiin gadaan bilisummaa sodaatiin kan dhalootaa jenne sodaatiin malee sodaatiin sa'akkeen sodaanne. Onkoloolessa 2019 dhaabbilee siyaasa Oromoo qabxiilee irratti wal ta'an dubbifamee waliif mallatteessuu daawwanneerra. Taateen kun dhala Oromoo hunda biratti gaaffilee kaasuu hin hafne. Dhalooti bilchaate kun adeemsa Ihaadeeg waggaa 28 argees dafee waan kana afarsuutti hin ceene, hin jarjarrees. Qoraatti koree lafaa lalaa salphaa horfa girtee girgirtee seentee na kulkulchitus nafa rakkoo bor darbuuf jedhee abdii kutachuun fafa akkatti hinafu guyyaan naafisiin dhufaa bor naafefa akkatti hinafu guyyaan naafisiin dhufaa bor naafefa. Marii fi walta'iinsi bifa kamiituu jalqabaa fi xumura qaba. Dubbii ijoo fi aantees qaba. Amma yaada kan laannu waan mana cufatanii haasa'an ta'innaa laata jennees miti. Waanuma miidiyaatti as baherraa haasofnaam. Miidiyaa irratti akkatti dhiyaate gaaffii uummataa fi shakkii uummataa kana dhugeessuurraa qooda ol aanaa qaba. Qaamni tokko mariin kun baatii 5 fudhatee jedha. Qaamni biraa ammoo mariin kun balbala cufannee guyyaa 2 fudhatee jedha. Garuu akka inni itti as ba'ee bu'aa mootummaatti hirkifatee ta'uusaa nama hin shakkisiisu. Akkaataa isaan itti miidiyaa irratti itti fayyadaman aantummaa mootummaa agarsiisa. Qabxiileen 3 irratti yookaan 4 irratti wal tahan jedhamu araara hin ibsu. Hiikkaa araaraas hin dhugeessu. Waliin hojjennaan gaaffii biraa qabaatus araara garuu miti. Akkitti miidiyaatti bahee warra aantee uummataa qaban dabarsee kan kennudha. Mana cufaa keessatti maal haasa'anii maal gaafatan gonkumaa hin jiru. Qabxiin irratti walii galame wal dura hin dhaabbanne moo akkasumatti hin darbe falmaa tokko malee gaggeeffame kan jedhus waan ka'e hin qabu. Mana cufaa keessatti maal haasa'an maal gaafatan hin jiru. Qabxiin irratti walii galame wal dura hin dhaabbannuu fi dhimma Oromoo irratti waliin dhaabbannaa yoo ta'e waan gufuu walitti tahe maqsaniiruyi kan jedhu gaaffii kaasisuu danda'a. Irreechatti ba'uuf yakka hundaa mallattooma kanaan bira tarra yoo jedhames dubbiin ija baasee as ba'umsaa waan hin hafnedha. Araara yoo jedhame qaama wal dhabee lamatu jira jechuudha. Qaamni tokko Oromoo, qaamni tokko mootummaa tiimii lammaati. Araarri dhaabota siyaasaa gidduutti tahamu waan uummata keessa jiru golguu hin danda'u. Yoo akkasitti deeme dhaabota jaalala uummataa qabantu miidhamaam. Tooftaa miidiyaa irratti itti fayyadaman kan jenne isa kanaam. Dhaabbilee siyaasaa waliin hojjechuuf yoo mari'atanis fedhii uummataa irratti bu'uuraa'uu qaba. Ammallee dhaabonni siyaasaa marii waliin hojjechuu irratti yoo wal ta'anii yaadi dhiyeeffatan yoo jiraate ifa tahuu qaba. Namni hidhamee osoo jiruu kan jedhee uummanni gungumaa jiru kanarraati. Gama biraan shirri nutti mul'atu hedduudha. Tiimiin lammaa fi kanneen biroo warra sagalee uummataa qabu
ummatarraa adda kutuuf isa booda filannoo ala gochuuf waan xaxantu yookaan foolii namatti urgaa'u qaba. Xumurri marii kanaa akkaataa itti dhiyaatee fi Dooktar Abiyyi waan xixiqqoo fi gaaffilee yerootti darbe kaasuun nurra hin jiru sun warri haqa qaban waan dubbatan ukkaamsuun wal qabate balaa mataasaa ni qabaata. Oppiidiyoon dhaabota siyaasaatti gufuu hin ta'u yoo jedhe ka hidhe hiikee ka ajjeesee bosonatti gate abbaatti godhee tahuu qaba malee akkasittiin ta'uu hin qabu. Namoonni waan jiru itti fufsiisuuf filaman eenyufaati? Namoonni filaman jedhamanii nuti dhageenye waan ajaa'ibaati. Walumaa galatti dhimmi waliin hojjechuu kun irreechuma irratti ittiin dhihaachuuf yoo ta'e yookaan xaxamee yoo ta'e rakkoo qaba. Dhimmi waliin hojjannaa akkatti miidiyaa irratti bahee warra haala waggaa tokkoon miidhamee fi ummata hiraaree ukkaamseera jechuun danda'ama. Warra dhiiga dibate goobseera. Warra dhiiga dhangalaase jajjabeesseera. Lubbuu kumaantama waggaa 27 dhiifama gaafachuu daqiiqaa 30 bira tarree. Gatii kaffallee nagaa buusuuf jecha of kennine. Dhiifama gaafatee dhiiga namootaa dhibbootaan balleessu. Kumootaan mana hidhaatti galchuuf dhiifama isaa fudhatuuf moo adabbii dhiifama isa jalqabaa cabseef isa gaafatu. Waan maraafuu araarri maal akka ta'e Oromootti himan. Ishee xiqqoo kana waliin hojjennaayyuu warra dantaa Oromoo irratti walii galan gidduutti illee rakkisaadha. Warra kaayyoo halagaa milkeessuuf fiigan waliin hojjechuu dhiisaati jechuu keenyaam. Kanaan fixanne jettanii waltajjii irreechaa irratti ol ba'uu yoo feetan yookaan ummata addunyaa irreecha dhufu duratti salphanna jettanii mala kana shira kana tolchitanii yoo ta'e ummata kana gonkumaa hin beektanii jechuudhaan. Kayyoo jallaan keenya barana shakkiin qabu galmaan keenya. Kayyoo jallaan keenya barana shakkiin qabu galmaan keenya. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya itti aanu kutaa lammaffaa fi kan xumuraa jaalsaamiyaa waliin marii gaggeessine ta'aa itti dhiyaadha. Ta'u jaalsaamiyaa gaaffiin koo kan biraa waggaa dheeraa biyya ala turte yeroo dhiyootti ammoo biyya dhaqee deebi'eetta. Egaa ummati Oromoo yeroo dheeraaf irraa addaan baate sana hogguu dhaqee waliin yeroo muraasas haa ta'u waliin dabarsite kana ummata Oromoo akkamittiin argatte, qeerroo akkamittiin ilaalte, ummata keessatti waan ijaaraa jiraattanii kan facaafanne haammanneerraa jettanii amantu. Yeroo amma jirru tana qabsoo baroota dheeraa gaggeeffamaa baate keessatti qofaa ta'ii hedduu keessa qaxxaamurtee as dhufte keessatti har'a qeerroon bilisummaa Oromoo, mata gurraan Oromoo, goottan saba Oromoo keessa maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo maxxanfatanii naamusa tokkoon toftaa fi tartiimoo mataa isaanii baafatanii bahaa fi dhiha kaabaa fi kibba jiddugala biyyaa otoo amantiin waliin daangeessin, otoo naannawaan waliin daangeessin, otoo saalaan waliin daangeessin, kilaash diinaa otoon sodaatin, taankii diinaa otoon sodaatin, onnee guutuu fi gootummaa akkasiitiin dhaabbatanii wareega hangana hin jenne kafalanii ka isaan bira kufe awwaallachaa qabsoo itti fufaa, ka isaan bira xaxe fuudhanii mana hakimaa geessanii wal'aannachaa qabsootan diina kalee ummata keenya irratti roorroo hangana hin jenne geessisaa ture.
jilbiiffachiisanii bakka irraa dhufanii deebisan. An jireenya koo keessatti kana arguun koo anaaf gammachuu daangaa hin qabu. Qabsoo bara dheeraa keessa turre kanatti har'a yoon qabsoo sana dadhabee keessaa hin jala je'ellee keessaa garuu garaan nan danda'u. Dhalootaan irra abdadhee abjuu qabsaa'otan Oromoo ha wareegamee fi ha jiru galmaan ni gahan dhaloota jedhutu dhalatee jira. Kanaaf dhaloonni kun kabajaa fi jaalala guddaa saba Oromoo biraa qaba. Ammallee qabsoon isaan kalee akkasitti itti cabanii itti baqan galman geenye. Qabsoo isaanii akkuma kalee wal taligaa turanitti jabaatanii wal qabatanii itti fufuu qaban. Kana keessatti shamarran Oromoodha. Qabsoo Oromoo keessatti qabsoo goblaa waraanaa taanaan hawaasummaa keessatti qoodni isaan kennaa turan ol aanaa. Yeroo bilisummaa Oromoo keessatti illee qoodni isaan kennan ol aanaa. Dubartoonni Oromoo galii saba Oromoo fedhii fi akeeka uummata Oromootirraa wanni isii garagalchuu hin jiru. Dubartiin Oromoo murannoo qabdi. Murachuudhaati. Dubartoonni Oromoo goota. Hidhaa fi dararaan diinatti harkan kennisiisne. Horiin qabsoo isaanii akka ganan hin goone. Dubartoonni Oromoo goblaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa ol aanatti warri arra lubbuun jiruu fi warri wareegame akka jaalladhaantu dagaafaan gootummaan qabsoo isaanii gaggeessaa turan. Ammallee qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti dubartoonni Oromoo qooda ol aanaa fudhatanii akka galii qabsootan umura itti godhanii gaafatan. Maaliif dubartoonni gantuun qaban? Dubartoonni korraapshinan fudhatan. Dubartoonni waa waliin hin dhawan qulqulluudha. Sabaaf dhaabbannaan sabaaf dhaabbatan. Wareegamnaan ni wareegaman. Kanaaf dubartoonni keenya akkuma fakkii kalee fakkii goottan qabsoo bilisummaa Oromoo goblaa waraanaatti qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wareegamee san fudhadhaa. Saba keenya waliigala nuti isinii sablina keessaa haa baafnu. Har'a gadaan gadaa qeerrooti. Guutii bilisummaa harka keessan jira. Biiftuun bilisummaa harka keessan jira. Garaagarummaan amantii akka isin hin daangeessin. Saba keessan horiin akka hin jijjiirre. Horiin ni dhufa ni bada. Sabni Oromoo garuu akka sabaatti haga sabni tokko addunyaarra jiraatu ni jiraata. Kanaaf saba keessan akka kabajaatti gootan, saba keessan akka mataa ol qabdan, dhufaa dabraan biyya Oromiyaa kolagaltummaan yookaan migraantummaan dhufe akka uummata Oromoon sablifne, akka aadaa Oromoon sablifne, akka eenyummaa Oromoo hin tuffanne gaachana saba kanaa ta'anii waardiyaa uummata Oromoo ta'anii akka tiksaniif gaafatu. Himboinaa yaamaatii barattoota, himboinaa maatii wareegamtoota, kuni daakuu rasaasaan godaansa nume, kanumaa feetu kumaasaanii baasa falme, kayyoo jallaan keenya barana shakkiin qabu galmaan keenya. Itti muddi, itti muddi, itti muddi, itti muddi, itti muddi, itti muddi. Yaa ayyoolee adatoo akka gootu, itoo ilaallu waraabessi nu nyaatu, haa jajjabaadhu saffata dachaa hidhadhu, diina waraanuu deema rabbina kadhadhu. Yaa Rabbi yaa uumaa kana ta'oomii falmatu humne suma. Itti muddi, itti muddi, itti muddi, itti muddi. Bakkoota dheeyuu hedduutti raayyaa ittisa biyyaatiitu nu gaggeessaa ture jechuudha yeroo san. Guyyaan ni jijjiirama za'anis ni jijjiiramti haleen arran ta'uu ka ja'an sanii. Dhaamsi xiyya guddaan waltajjii adda addaas irratti raayyaa ittisa biyyaa dhiiga Oromoo taatan. Lafee Oromootirraa dhalattan. Kaleessa walitti deebisanii qeerroo teenya fixaa baatan. Kaleessa mata gurree meeqa ka biyya sanaan deemuu danda'u Afrikaa bulchuu danda'u galaafattan. Seena badii kaleessirraa waa bara. Rasaasni arra uummata Oromoo qabdan diinarra deebisa. Diinni arra jiru kufe ka
kalee nu bulchaa ture, nu fixaa ture, calii calanqoo harma muraanolee nu balleessaa ture, ilkee qaratee as deemaa jiraan jechaanii ture. Kanaan qaammate. Ammallee deebiin lixa Oromiyaatti gaafa komaandi poostiin iddoo labsama raayyaa ittisa biyyaa Oromoo tahan nuti ilmaan Oromoo rasaasan bannu. Akka karaa nagaan ni seeteessani karaa nagaan taa'aa fixadhaa warra ja'an nama 240 mootummaan kun leenjii isinii kannina jee qawweerraa hiisisee mooratti galchee jechuudha. Warroonni deengessa bahan isaan faadha. Kanaaf ammallee kaniin jiru. Diinagdeen qacaramtan jiraachuudhaaf namni dhugaa qacaramuu qaba. Ammoo ummata keessatti fuudhaanii miti. Ilmi namaa qawweedhaan waamuu hin beeku. Qawwee hanga dhoytee gaafa rasaasni keessaa dhume darbitee deemta. Kaballeessaa jirtu saba keessa. Kabiraatirraa fakkeenya fudhadhu raayyaa ittisa biyyaa ilma Oromoo taate. Har'a sabaa sablammoonni biyya san keessa jiran raayyaan isaanii ka uummata isaanii fixaa jiru hin jiru. Warra Habashaa kaabaa taanaan ka isaan fixu jiran Oromoo Kibbaa Walloo, Oromoo Baha Shawaa Karrayyuu, lixa Oromiyaatti Habashoonni isin keessa jiran magaalaa Dirree Dhawaatti, Ona Qin'aassan naannawa Ona Jaarsoot, kadhumaa jiru ilmaan Oromooti. Kana ka fixaa jiru nyaapha kalee nu godheetu godhaa jira. Ammallee adaraa Oromoo, raayyaa ittisa biyyaa Oromoo taatan, dhiiga Oromoo qabdan, fakkii Mustafaa Husseen fudhadhaa. Mustafaa Husseen agaazii ilmaan Oromoo fixee ifi wareega goosummaa galmee. Kanaaf Mustafaa yaadanna. Kanaaf goota jennaan. Fakkii isaa fudhadhaa. Ilmaan keessan lafarraa duguugdanii Oromoo balleessitanii saba biraa Oromoo irratti ka gooba baasuun godhina. Yoo dadhabdan qawwee teessanii kadhaa. Yoo isin jabaatti warra haqaaf falmatu cinaa dhaabbadhaa. Mootummaa cubbuu, mootummaa farra dhala namaa ta'e dura dhaabbadhaa. Uummata Oromoo qawwee banuun haa gahu. Yoo Oromiyaa keessaa Oromoo yoo fixan eenyu jiraatu? Kibba Oromiyaa Gujii lameen keessa Oromoo fixan eenyu jiraatu? Boorana keessa Oromoo fixan eenyu jiraatu? Belloo Baabur keessa Oromoo fixan eenyu jiraatu? Har'a ilmaan Minilik warroonni Habashaa waggaa isin ilmaan Oromoo qulqullurra saasa bantan masaraa mootummaa ta'anii harka dhawaa jiran. Foon fi nyaatu nun godhina. Foon walitti hadootu nu godha. Jabaadha. Dhaggeeffattoota keenya jaalsaamiyaa guddaa galateeffannaa. Sodaatiin gabroonfataa diinaa. Sodaatiin hundee faboqqeeffannoo. Sodaatiin itti foofii falmadhoo. Sodaatiin akka raan deebinee. Sodaatiin gumaanuma baasaa. Sodaatiin qeerroo tokko taane. Sodaatiin dhaabsa Oromummaa. Sodaatiin iyyaa dabarfannee. Sodaatiin gadaan bilisummaa. Sodaatiin kan dhalootaa jenne. Sodaatiin malee. Sodaatiin sa'akkee sodaanne. Sodaatiin malee. Sodaatiin sa'akkee sodaanne. Qophiin Irreechaa baranaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka ol aanaa ni qabaata. Ummati Oromoo imaanaa guddaa baadhatee jiraachuusaa hubachuu qaba. Qormaati ol aanaa isa mudatee jiraachuusaas beekuu qaba. Har'a Oromoo Irreecha irratti hirmaatutu nu yaaddeessa miti. Keessummaa Irreecha keenya irratti dhufu gammachiifnee deebisuu irratti isatu nama yaaddeessa. Ilmaan Kush biyyattii keessa jiran martinuu Irreecha hora Finfinnee fi Bishooftuu irratti hirmaachuuf qophaa'anii jiran. Keeniyaa, Sudaan biyyooti ollaas akkasuma. Kana hundaaf qophicha osoo hin taane
nageenyatu hundee ta'a. Nageenyi kun qeerroo fi qarree yookaan foollee qofaan kan dhaabbatu yookaan kan dandamatamu miti. Dhala Oromoo irreecha dhufu marti nagaa kabachiisee irreecha kana milkeessee nama dhufe kana gammachiisee keessummaa koos nagaadhaan gaggeessee akka dhugaa bahuun godha jedhee waardiyyaa ta'uudhaaf irreecha akka dhaqaa jirutti of amansiisuu qaba. Fiigichi irreechaa, baazaariin irreechaa, faashin shoowun irreechaa, borii ammoo koonsartii fi kanneen kana fakkaatan wayita gaggeeffattan qeerroo fi qarree waboo wareegamtoota qabsoo waggaa 150 hin dagatinaa. Kun kan jalqabaati malee kan xumuraa miti jedhaa of amansiisaa irbuu seenaa. Hundeen waan hundaa sichi wareegama ulfaataa nu gaafataa qaamaa qalbii kan ittiin qophooftan godhadhaatee irreecha kabajadhaa jetti qophiin sagalee irbuu. Qophii keenyas xumurreerraa nagaan jiraadhaa. Irreechi baranaa kan milkiisiniif haa ta'u. Horaa bulaa. Kun qophii sagalee irbuuti.